Abadama dari abama punta datan dari dari haruma punta datan asaba dari wa punta datan awal ma ajari lay zaman babatan kan sabrano radokale awal ma ajari timuta datan singkatani dinatani bayu asmanin dati bakatan. Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma kan argamnu eerpoortii Dubaaitti argamna jechuudha. Turtii sa'a 3 fi daqiiqaa 40 booda jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Kan itti argamnu as eerpoortii Dubaayii akkuma xiyyaara irraa gabbuunan jechuudha. Gara keessaa gadi kutaa jirra. Kan na biratti argitanis hiriyaa kooti. Bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamureeti gara eerpoortii Dubaayitti kan dhufne. Dadhabbiin xiyyaara keessallee baay'isee nama dadhabsiisa. Laala akkasitti bareeddu eerpoortiin Dubaayii jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha akka asii baaneen maaltu jira? Eessa deemaa jirra? Isa wajjumaan daawwanna. Turtiin keenya isii wajjin haa ta'u keessanis immoo wajjin haa ta'u isiniin jecha. Asumaan isin affeerra jechuudha. Hedduu dadhabnee jirra akkuma argitan. Waan babbareedaa hedduu argitan jedheetiin abdiin qaba. Viidiyoo babbareedaa immoo qabadhee isinii dhufa. Toora onlaayinii irraa immoo erga badee bubbuleen jira ji'oota 6-7 akkana lakkoofseen jira. Amma deebi'ee jechuudha. Sa'a 24 wajjin jira gara toora onlaayiniitiin. Eerpoortiin Dubaayii kana fakkaataa firiidamii isaa wanni hundi isaatu jechuudha hedduu miidhagaadha. Hedduu nama boonsaa nama gammachiisa. Kanaaf hanga xumura qophii keenyatti wajjii ta'an immoo affeerraa kenna. Gara fuulduraatti immoo hiriyoota keenyas wal agarra. Asii yoggaa baan immoo maal akka argitan immoo wajjumaan laallaa isiniin jennaan wajjin tura. Akka hiriyoota keenyallee wal agarree jirra. Kana fakkaata jechuudha eerpoortiin Dubaayii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhiifama loogeeshinaa fi waan garaagaraatiin aerooppilaanii keessatti isinii maree hin jira. Sana achuma irratti daawwattanii saniin alatti jechuudha amma kan itti argamnu eerpoortii Dubaayitti argamna. Akkana jira jechuudha. Akkana jirti. Isaan kanallee yeroo dhiyootti wal bartanii. Kana biratti argitan immoo aduuma kun hiriyaa kiyya wajjin dhufne isa kana. Isaan illee yeroo dhiyootti wal bartanii jira. Amma akka itti argamnu eerpoortii Dubaayitti argamnaa jechuudha. Hanga gaafa Ameerikaa deemu. Turkii deemnaa miti reeta uumama. Akkana. Kanaafiyyuu Dubaayii hedduu miidhagduudha, hedduu namatti tolti. Eerpoortiin isii hedduu namatti tolti. Haalli qeebala isillee. Abbaa soomee maal jettan? Hanqurroon na dhukkubaa jira. Of durallee. Hin deemna of durallee. Kan itti argamnu Dubaayitti argamnaa jechuudha. Yoo yaa'inni daawwattoota keenya ani tulluudha. Kanaaf egaa tulluun akkuma maqaa isaatti kan itti argamu Dubaayitti argama. Of duratti immoo Dubaayii maal akka fakkaattuu fi bareedumsa isiitii fi bakkoota garaagaraa isin daawwachiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Mee maal akka fakkaattu immoo fuuldura isii wajjumaan laalaa deemna. Baay'ee. Qilleensi illee hedduu miidhagaadha. Dubaayii jedhame akkana bareeddii Dubaayii ilaalla. Baay'ee osoo itti yaadiin dhufne pirogiraamaan dhaalaa dhufne natti fakkaatee miti tikeetii illee akkuma argine murree dhufne miti akkana fakkaatti. Wow. Abbee Dubaayii dhuguma sirrii bareeddi akkam akka laallu san qofaa miti ni bareeddi. Konooti akka jirtu as jirtanii. Fooqi irraa akira dheertuu jedhamtu sun kunoo achi jirti. Warri argitan kunooti. Fooqi biyyattii keessatti dheertuu jedhameetiin dubbatamtu isii tana.
As keessatti osoo laaltee rasii wayya kanarra. Kunoo as jirti. Yeroo biraa dhaqee isin waraaba. Waa. Akkana kun daawwattoota keenya akkuma argitan jechuudha. Airportidha. Baanetiin karaa manaa imalaa jirra. Yeroo dhiyootti immoo Burji Khaliifaa isinii maree isinii gadhiisa. Isinis akka gammaddan abdiin qaba. Viidiyoo babbareedaa yeroo dhiyootti jechuudha qaqqabadheetiin isinii dhufa. Isin immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatina. San biratti immoo comment irratti barreessitaniiti yookiin akka warra keenyatti katabdanii yookiin xaaftanii jechuudha. Yaada qabdan as jalatti nuuf barreessuu dandeessanii karaa commentiitiin. Waanuma jiru jechuudha wal bira dhaabbannee share walii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani immoo waan babbareedaa qabadheen dhufaa na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa. Chaayinaalii kootis erga irraa tutturee baay'isee bubbuleen jira baatii 6-7 akkana lakkoofseen jira. Amma booda immoo isinirraa hin baduu abdiin qabaanis jechuudha. Yeroo dhiyootti Burji Khaliifatti wal agarra. San biratti jechuudha Dubaay maal akka fakkaattuu fi maal akka jiru walumaan daawwannaa walumaan laallaa isiniin jedha. Kanaafi hanga isinirraa badee isinirraa tutture kanaaf dhiifama isin gaafachaa. Dubaay immoo maaliif dhufne? Dubaayin booda immoo eessa imalla? San immoo walumaan laallaa jechuudha. Turtiin keenya isin wajjin haa ta'u isin immoo nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Turtii gaarii nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha. Bye. Wal kunda murjirra jadi nanti ini aktif ya dagara Dertawa shiratu nuitu tijari Oromia kutu Esana marmari Kaba fama kiba babi diati Nandawang komara nagori dirati Kabe kunna bunda dabe kudu sani dabe Kuni fita kanko boromo tamaran amsa kotimi nafuri mundara Tinji kanon wal kunda murjirra jadi nanti ini awif ya dagara karena yujal kabi shawawadi gai gama wallo gori kami sempulai murmur kama jai baywan barati Daga roda amma sosat Kapsawo tamagi yawi wadi intuginga Imimang ko agi Oromo tamaran amsa kotimi nagori undar Ihotin jifanon wal kunda murjirra jadi natimi awif ya dagara Cimma biya karo matuda pi gore kamsana fundami nagate kantarre Sidamo amma boyaletti Lo froben foto asalang gugutti Anja unda gai timi kataiga
kaddu naamti. Oromoo tamaraan namsa kootti himee